Nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamtoonni maatii waaqayyoo fi hordoftoonni tamsaasa TV Tulluu Mo'ichaa kan taatan addunyaa mara gubbaatti isanii kan hordoftan amma galgala kan dubbii sagalee waaqayyoo isiniif hiruudhaaf as kanan bahe ana obboleessa keessan Paaster Shallamaa Amanaati. Akkuman dura dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo kana dhoksaa abaarsaa beekuun isa jedhuun akkuman jalqabe dhoksaa abaarsaa beekuun akkamittiin abaarsa jireenya keenya gubbaa jiru beekna akkamittiin jireenya keenya abaarsa jalaa ba'a isa jedhu akkuman lakkoofsa tokkoffaa gubbaatti ni kenne amma immoo lakkoofsa lammaffaa gubbaatti bu'aa waaqayyoon tajaajiluu maal dhoksaa abaarsaa beekuudhaaf tokkoffaani waaqayyoof hojjechuudha jenne waaqayyoof hojjechuun immoo bu'aa qaba. Kanaaf ergi waaqayyoof hojjenne ergi waaqayyoodhaaf jiraanne booddee immoo bu'aan waaqayyoodhaaf hojjechuu maali isa jedhuun qabadhe isin dhiyaadha. Egaa erga waaqayyoof hojjechuun bu'aa qaba ta'ee seera ba'uu boqonnaa 23-25 gubbaasa jiruun gabaabsee akkasiin galuttan waaqayyoof yeroo hojjennu waaqayyoo maaluuf hojjeta. Mara teessanii addunyaa mara gubbaa teessanii sagalee kan hirmaachaa kan jirtan mara keessan hunda keessaniif ergaan qaba. Waan waaqayyoo keessa koo bulche waan waaqayyoo dhalootaaf jedhee keessa koo kaa'e. Kanan simbiraan ga'a waan ta'eef waaqayyoof hojjechuudha dhoksaa abaarsaa beekuun. Sabni Yaarikoo kan abaarame jireenya isaa keessatti sabni Israa'el kan abaarame waaqayyoof hojjechuu didee waaqa tolfamaa jilbeeffachuudha. Kanaafidha Iyyaasuun ani manni koo waaqayyoo waaqeffanna ani manni koo waaqayyoof hojjenna ani manni koo waaqayyoodhaaf bullaa jedhe. So akkasuma erga waaqayyoof hojjenne immoo waaqayyoo immoo maaluuf hojjeta. Hojii koo hojjedhaan immoo hojii keessan hojjedhaan jedhee hojii isaatti nu baaseera. Hojii isaa jechuun dirqama paasterii raajii ergamaa faarfataa ta'uu isin barbaachisu jedheera. Gita itti waamamtanitti waan irratti waamamtan gubbaatti akka ta'utti gaafa hojjennu waaqayyoof hojjenna. Gaafa nama dadhabaa gargaaru gaafa dhibamaa gaafa nu gaafa beelaadhaaf laannu gaafa warra humna hin qabneef humna taanu gaafa san baranne barsiinu waaqayyoof hojjechaa jirra jechuudha. Gaafa isaaf hojjennu garaa keenya guutuu humna keenya guutuu qabeenya keenya guutuu gaafa waaqayyoodhaaf hojjennu waaqayyo immoo maaluuf hojjeta bu'aa waaqayyoof hojjechuu maali akkana jedha seerri ba'uu boqonnaan 23 lakkoofsa 25 maal jedha ana waaqayyo gooftaa keef hojjedhudha. Ana waaqayyo gooftaa keef maal godhi hojjedhudha. Ani immoo midhaan kee bishaan kee nan eebbisaadha. Tokko bu'aa waaqayyoof hojjechuun gennaanti waaqayyoof hojjennu waaqayyo immoo maaluuf godhasa jedhuufi midhaan kee bishaan kee nan eebbisaadha. Midhaan kee bishaan kee nan eebbisa gaafa jedhu waaqayyo jireenya namaa keessa namni abaaramaa akka jiraatu hin barbaadu. Hojjetee akka eebbifamu baratee akka eebbifamu nagadee akka eebbifamu whatever hojjennee kana ulfina waaqayyoof akka taanu jireenyi keenya irraafaa akka qabaatu namootaaf fakkeenya gaarii akka taanu namni kun nama waaqayyooti obboleessi kun obboleettiin kun abbaan kun jedhee namoonni yeroo nu argan maqaansaa akka nurratti eebbifamu barbaada waaqayyo. Kanaaf bu'aa waaqayyoof hojjechuu tokkoffaa maal jennee midhaan namaa bishaan namaatti eebbifama. Midhaan namaa bishaan namaatti eebbifama gaafa jennu wantoota gaggabaabaa lama sitti mun danda'a. Midhaan kee bishaan kee eebbisa gaafa jedhu waa lama naa qabadha. Tokko hojii ati hojjettu siin eebbisa. Inta yaa'ita yoo ta'e tajaajilli kee eebbifamaan. Inni gadda yoo ta'e nagidiin kee eebbifamaan. Inni baratta yoo ta'e barumsi kee eebbifamaan. Inni qotta yoo ta'e qonni kee eebbifamaan. Midhaan kee bishaan kee nan eebbisa jennaan isa hojjettutti hin boqottaa. Isa hojjetutti aara galfatta. Isa hojjetutti bisii galataa baattee fuula waaqatti dhiyaatta. Lallaba boqonnaa 2:24 yoo dubbiste maal jedhaa eenyutu fedha waaqayyoo malee nyaatee dhugee hojjetee isa hojjetetti gammaduu danda'a jedha. Hojjettee hojii keetti gammaduudhaaf ati waaqayyoof gaafa hojjettu waaqayyo waan ati itti hojjettu immoo si bu'a qabeessa si taasisa. Macaafni qulqulluun maal jedhaa waaqayyo Yoosef wajjin waan jiruuf wanti inni hojjetan nuti maal taaf jedhaa wal qixxaataaf jedha. Agartee dhaloonni addunyaa keenya jalqabee hojii kan dhaabu deemee deemsa kan dhaabu barumsa jalqabee barumsa kan dhiisu bara isaatti ofitti gammaduu kan dadhabu biyya kan geggeeddaru iddoo kan geggeeddaru hojii kan geggeeddaru otoo waaqayyoof hin hojjetiin akka waaqayyo isaaf hojjetu barbaada. Kanaaf midhaan kee bishaan kee nan eebbisa jechuun tokkoffaa maalidhaan jedhee hojii hojjettuutti bu'a qabeessa taataa irraafaa qabaattaa. Wanti seera garbichi koo Museen sitti kennerraa gara bitaa yookiin immoo gara mirgaatti hin godhin. Yoo akkas goote lafatti dhaqxu hundumaa si wajjin dhaqa. Hojii ati hojjettu immoo walansiif qixxeessaadha. Please
addunyaa kana mee kaalkuleet godhe eenyu hojjetti kan boqotu eenyu baratee kan boqotu hunda namaa yoo ilaalte gunguma namoonni hunduu nama teenkii gaartu nagartu aarsaa isaatiin beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin namni waaqayyoodhaaf ulfina laatu badaan jiru itti gunguma jireenya isaatti gunguma dhaabbii isaatti gunguma kanaaf midhaan kee bishaan kee kan si eebbifamu yoo waaqayyoof hojjette yoo waaqayyo siif hojjete yoo waaqayyo fiigde yoo waaqayyo siif fiigde midhaan kee bishaan kee nan eebbisa inni jedhu inni lammaffaan maal jechuudha gaa'ila kee siifan eebbisa gaa'illi kee siif eebbifamaa midhaan kee bishaan kee beektu miti de yoo midhaan koo bishaan kee tokko ta'ee naa gaa'ila dhaabbatan dur kanaaf midhaan kee bishaan kee siifan eebbisa gaa'ila dhaabdee hin diigdu dhalan dhabdu imma seentu karaatti naftu ijaartee hin diigdu way sirraan duutu way irraan duutu jireenyi eebbifamaa jiraatta midhaan kee bishaan kee nan eebbisachuun gaafa waaqayyoof hojjette waaqayyo siif hojjetaa jechuudha kanaaf midhaan kee bishaan kee siif eebbisa atanaaf hojjedhudha bu'aa waaqayyoof hojjechuu midhaan namaaf bishaan namaaf eebbifama brother waaqayyo eessayyuu jiraatu biyya kam jiraatu waan Ameerikaa jiraattu waan Ingilizii jiraattu waan Kanaadaa jiraattu waan Noorwee jiraattu waan Itoophiyaa ala jiraattu waan Itoophiyaa gadi jiraattuutiif eebbifamaan taatu waaqayyoof hojjedhu gowwomii waaqayyo musiif hojjeta humna kee xiqqaa kana waaqayyoof hojjedhu waaqayyo humnummaa isaa guddaa kana waaqummaa isaa guddaa kana siif hojjeta bu'a qabeessa si taasisa hin kasaartu hin cabdu hin baddu hin gowwomin otoo waaqayyoof hojjechuun nama balleesse nama kasaarse ana boleessa keessattuu kasaaraan ture umna dargaggummaatiin otoon baradheessa ga'ee fiigu lakkinaaf hojjedhu erga jedhee nan hojjedhe nan bule bakka hojjetaa isaan ta'e kanaaf waaqayyo kallattii qabeeniyyuu nama eebbana godha siifillee kan waaqayyo hojjechuun kisaaraa qabato ta'e natu kasaara inni na gargaara waaqayyo immoo si gargaara inni na dhaabate immoo waaqayyo siif dhaabata kanaaf waaqayyoof gaafa hojjettu bu'aa waaqayyoof hojjechuu midhaan kee bishaan kee si eebbisa midhaan kee bishaan kee si eebbisa jechuun immoo qabadhu midhaan kee bishaan kee si eebbisa jechuun immoo hojii hojjetutti boqotta bu'a qabeessa taata lammaffaa gaa'ela dhaabbatta gaa'illi kee dhala godhachuutti mana keetti gammaduutti erga argattee booddee mana keetti boqochuutti si ta'a hin jeeqamtu hin diigamtu inni abdiin kuttu maqaa waaqayyo waa ulfaatu ameen jechaa jirtan argaa jira ameen jedhaa kanaaf midhaan kee bishaan kee nan eebbisaa jedha inni gara lammaffaa maal jedhaa dhukkuba mandara kee keessaa nan baasaa agartee dhukkuba mandara kee keessaa maal godha nan baasaa bu'aan fayyummaatti jiraachuu waaqayyoof hojjechuudha gaafa waaqayyoof hojjettu waaqayyo dhukkuba si keessa mandara kee keessaan baasaadha namni baay'ee dhibamaadha saayikoo dhibamaadha ikoonoomikaalii dhibamaadha gaa'ellisaa dhibamaadha sartafiyeettisaa dhibamaadha waateberiinsaa hundi samaa dhibamaadha kanaaf dhukkuba mandara kee keessaa nan baasa yoo ati naaf hojjette yoo ati naaf jiraatte yoo isa si ajaje anaaf naa bulte ani midhaan kee bishaan kee nan eebbisaa dhukkubas mandara kee keessaa maalan godha nan baasaa bu'aa waaqayyoof hojjechuu dhukkubarraa bilisa ba'u nagaa qabaachuun waaqayyotu jedhe dhukkuba mandara kee keessaa nan baasaa maalirraa ka'e akka dhukkuba namatti dhufu beekuudha waaqayyoof hojjechuu dhiisuun dhukkuba sachuudha jechuudha fiildiin taane keessa galuudha jechuudha abdii kutatanii jiraachuudha jechuudha kanaaf waaqayyoof gaafa hojjettu nagaan kee guutuu ta'a waaqayyoof gaafa hojjettu abdiin kee irraa hafaa ta'a maqaan waaqayyo gooftaa kan ulfaate haa ta'u kanaaf gorsa nan si gorsu dhaamsa nan si dhaamu keessa waaqayyoodhaaf yoo hojjette midhaan kee bishaan kee eebbifamaa lammaffaa dhukkubni mandara kee keessaa hin ba'a inni sadaffaa maal jedhaa dubartiin ulfirraa ba'u yookaan dhala dhabdu mandara kee keessa hin jiraattu jedha eebbifamaa taata dhala keettiin eebbifamta mana keettiin eebbifamta inni arfaffaan maal jedhaa bara jireenya kee guutuu godheen sii kenna eebba samiirraan isin eebbifamta eebba lafarraan isin eebbifamta jechuudha barattee isin eebbifamta nagaddee isin eebbifamta hojjettee isin eebbifamta simboo qabeessa taata jechuudha gungumaan taata jireenya kee keessatti konfidensii qabda waan gootu keessatti waan hojjettu keessatti abdii guutuudhaan hojjetta kanaaf bu'aa waaqayyoof hojjechuu kana arfan tokko midhaan kee bishaan kee eebbifama lama dhukkubarraa bilisa baata sadaffaa dubartiin dhala dhabdu yookaan ulfirraa du'e sirratti hin jiraatu inni arfaffaa bara jireenyaa guutuu sii kennaadha guutuu taate jiraachuudhaaf mana keetti gammaduudhaaf hojii keetti gammaduudhaaf waaqayyoof hojjedhu hin gowwomin akkamitti waaqayyoof hojjenna qabeenya keenyaan hojjenna beekumsa keenyaan hojjenna jireenya keenya keessatti waaqayyoof hojjechuudhaaf kan nu gargaaraan maal akka waaqayyoof hojjennuuf
meeshaaleen waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf nu gargaaran maayin bakka ani waaqayyoof nan hojjedha waaqayyoof hojjechuun bu'aa qaba erga jette waaqayyoof yoon hojjedhe midhaan koo bishaan koo teebbifama dhukkubni irraa hin fagaata deebi'ee dhalan dhabuu yookaan immoo hin maseenu bara jireenya koo guutuu ta'a kun bu'aa waaqayyoof hojjechuuti erga jette immoo meeshaan akka nuti waaqayyoof hojjennu nu taasisu maayin lakkoofsa sadaffaa gubbaatti qabadhi dhufa akkasiin kan hordoftan ilaale shalom.